Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani Dr. Caalaa Didhaan jedhama. Guyyaa har'aa waan tokko qabadhee dhufeen jira. Hanga xumura qophii keenyatti nu wajjin taasisaniin jenna. Akkuma beekamu yeroon ammaa yeroon isaa waqtii gannaatii, roobatu jira, qorratu jira, wanta baay'eetu jira jechuudha yeroo waqtii gannaa. Kanaafiyyuu yeroo gannaa akkamiin dabarsaa jirtu hordoftoota keenyaa? Akkuma beekamu yeroo gannaa ammee haala kamiin dabarsaa jirtu, isinitti tolaa jira moo akkamiin dabarsaa jirtu kan jedhu isin gaafachuun barbaada. Itti aansuudhaan yeroo waqtii gannaa wanti nama rakkisu keessaa inni tokko roobatu jira, akkasumas qorratu jira jechuudha. Nullee kana ilaalcha keessa galfachuudhaan namni keenya yookaan hawaasni keenya yeroo waqtii gannaa, yeroo waqtii qorra kana dandamachuudhaaf, rooba kana dandamachuudhaaf wanta garagaraati haala garagaraatiin dabarsaa. Akkasumas uffata isaaf mijatu gochuu danda'a, nyaata enerjii fi ho'a namaa kennu godhachuu danda'a, mana isaa keessatti wanta isa ho'isuudhaaf isa wanta ho'a namaa kennu haala garagaraatiin wanta garagaraa gochuu danda'a jechuudha. Isin mee mala kam fayyadamaa jirtu ganna kana jala bahuudhaaf, qorra kana keessaa bahuudhaaf haala kamiin fayyadamaa jirtu mee hordoftoota keenyaa mee komentii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan nu akka keenyaatti qorra kana dandamachuudhaaf, rooba kana dandamachuudhaaf uffata qorraaf ta'u, uffata roobaaf ta'u kinoo uffannee jirra isiniin jedha. Itti aansuudhaan yeroo baay'ee hawaasni keenya yookaan uummanni keenya yeroo gannaa wanti ittiin rakkatu wanni takka jirti. Isheen illee maalidha? Bishaan gahaa dhabu, bishaan gahaa dhuguu dhabuudha. Bishaan yeroo gannaa wanti nama ajaa'ibu yeroo gannaa bishaan sirriitti jira, garuu immoo bishaan immoo dhugan jechuudha. Sababni isaa maaliif? Bishaan osoo jiru garuu nama dhoobechuu waan ta'eef sababa namni hin dhoobanneef bishaan gahaa dhugu jechuudha. Kun immoo rakkoo fayyaa hedduu namarraan gahuu danda'a. Fakkeenya isin kaasuudhaaf dhukkuma garaachaa namatti hammaachuu danda'a. Fayyummaa gogaa keenyatiif gaarii miti. Akkasumas immoo keessattuu fayyaa kalee keenya fi ujummoo fincaaniitiif rakkoodha jechuudha. Kanaafiyyuu fayyummaa kalee keenyatiif, fayyummaa ujummoo fincaanii keenyatiif fi kan kana fakkaataniif bishaan gahaa dhuguun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sababa kanaaf yeroo gannaa keessattuu hospitaala keenyatti yeroo baay'ee yeroo gannaa wanti mudatu yookaan immoo keesiin ba'atan infekshinii ujummoo fincaanii, infekshinii kalee akkasumas immoo cirracha kalee fi cirracha afuuffee fincaanii yeroo baay'ee dhufa jechuudha yeroo gannaa. Sababni isaa maalidha? Waan biraa ta'e odoo hin ta'in sababa namni keenya dhoobanneef yeroo gannaa bishaan gahaa dhugu jechuudha. Bishaan gahaa dhuguu dhabuun immoo rakkoo kanaaf nama saaxila. Sababa kanaaf immoo rakkeezonni kunniin ni ba'atu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo gannaa haga danda'amaa ta'een sababa dhoobanneef qofa bishaan dhuguu dhiisuu hin qabdan jechuudha. Yeroo hundaa qaamni keenya bishaan ni barbaada. Sababa dhoobanneef qofa bishaan dhugna taanaan rakkoo fayyaa amma isiniin jedha kanaaf nama saaxila waan ta'eef hanga dhoobannutti gahuu hin qabnu bishaan gahaa dhuguudhaa fi yeroo gannaa kanallee bishaan haga dhoobannutti odoo hin gahiin duursinee bishaan dhuguun fayyaa qaama keenyatiif baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Kanaafiyyuu nullee ganamaan kaanee osoo ilkaan hin rigatiin bishaan dhugnee jirra burcuqqoo 2 hanga 3 amma burcuqqoo 3ffaan kinoo as jirti. Amma sa'aatii akkuma argitan sa'aatii 1:00 Kanaafuu ganamaan kaanee bishaan keenya dhugaa jirra. Yaadonni isiniin jenna. Dabalataanis bishaan keessan dhugdanii egaa dhugdanii booda ilkaan keessan rigattanii egaa ilkaan rigattanii ciree keessan nyaattanii gara hojiitti qajeeluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu ganama gaafa hirriibaa kaatan siree keessan irra taa'isanii ta'uu danda'a, osoo sochii qaamaa hojjettan ta'uu danda'a, odoo ciree hojjettan ta'uu danda'a. Bishaan dhuguu barkeeffachuu yookaan amaleeffachuu qabdu isiniin jedha. Faayidaa fayyaa hedduu argachuudhaa fi hanga ammaatti waan qophiin waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Peejii koo peejii Dr. Caalaa Didhaa jedhu like, share, follow na godhaa. Akkasumas immoo yuutuubii koo Dr. Caalaa Didhaa jedhu subscribe, like godhaa. Guddaa galatoomaa, fayyaa ta'aa, baay'ee sin jaaladhaa. Nagaatti.